Danda'achuudha. Namni ni jira achuma Dubaay keessa. Booda yoo hin taane. Jara namichaan mucattiin jaarsaaf jaartiidha. Waan jaarsaaf jaartii walitti kennite. Akkamiin ati riisiitiidhaan jetta riisiitiin walitti kenna. Anama jaartii qaba jaartii yaa riisiitiidhaan itti kenna. Arkaanis namatti kennamuu danda'a isa waan akkasii dhiisiti. Waan akkam waan jechuu danda'u suni arkaanis namatti kennama wal bira ta'uu qaama waan kun. Yattiin kun biyya biraa turte biyya biraa irraa gara biyyaa galtee deebitee dhufte. Haga dhufteetti biyyatti seeraa wal beekan wal jijjiiraachaa turanii dhufan. No, dhaggeeffadhu waa'ee karaa biyyaa anis nin beeka waan ta'eef karaa biyyatti agas mara wal beekamtii agas. Torbee tokko no biyyatti kan wal bare. Torbee tokko duwwaa. Torbee tokko duwwaa. Safara tokko anis Torbee tokko duwwaa karaa biyyaa. Eebbee warra biyyaallee. Kan karaa biyyaa anisitti nima isa. Garuu micayyoon tun erga biyya kana dhuftee malee karaa biyyaatti waliin sittan hima. Abagamar waliin turre eessatti akka baratee oomitti akka isaan as fidellee hin beeku san. Dhageessee malee duraan inni hojii hojjechuutti ture jechuudha. Inni harkaanis itti kennamuu danda'a harkatti birriin asitti. Garuu amma isaan lamaan jidduutti kan baasuu danda'u dallaalicha isaa ishii kaffalteef yookaan inni kaffaleessan qofa. Yoommoo namni isaa dhiyootti jiru kan. Sitti meera barama seenaa dhaggeeffadhu. Sitti meera nama waa'ee daanitti micayyoo tanaa nuyi amma warri gasirra jirru kun hin beennu. Anillee dura waan hin beenne fazzim jedhe. Nuti amma yaada keenya ibsachuu dandeenya wayi dammoo gaafii gaafachuu dandeenya daanii. Namni dhufu sun immoo gaafii miti kan gaafatu qaxxitaa waan isaan lamaan wajjin erga Dubaay dhufee erga daaniin Dubaay ture waan isaan faana ta'aa deemu ayidiin daanii akkamitti akka hojjechiifame nama beeku jira siniin jedhe miti. Ammasitti obsaan daaniidha yoo yaaduma yaada ibsachuu barbaadan malee ammasitti ooman gaafatina. Maaliif namni sun beeka miti ree? Namni sun dhufee akkana daanii kana jedhee gaafa gaafate daanii yoo nama sana fuulduratti waan dubbatu qaba innis kuma namni sun gaafii gaafatu daaniillee waan dubbatu qaba. So ammasitti daaniidhaaf gaafii adda addaan dhiyeessinaafi mikinaatu nuti beeknu. Namni isaan lamaan gidduutti beeku jira. Beeftu dhiifama naa godhaa dhugaa dubbachuudhaaf nama 9,000 almost nama 10,000 ta'uudhaaf deemaa jira. Amma haqa mucayyoo kana hin dhageenya jedhanii maatiin as jala jiranillee jiru. Mee waa'ee qarshii kana dhiisaa reeffa keenya waa'ee qarshii hin dubbatina. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isinitti gadda. Amma mucayyoo haqa kana mucayyoon kun akkamitti duute maaltu ajjeese kanaan jedhu kana keessatti keessaan hojjetamuu irra jiran jettaniirtu. Maal irra ga'e please kana dhaga'uudhaaf maatiin asirra amma mana kiyya guyyaa lama ta'an koo baneen ture. Maatiin biyya keessaa wal nyaachaa jira. Deemeen haqa kiyya barbaada. Deemeen dhiiga dhangalaasa. Deemeen gumaa kiyya balleessa. Deemeen maatii isaa barbaade bakka barbaadetti abbaasaas fida. Adaadaan isaa jamoo 21 jirti. Akkasan godha. Kootu naan jedhaniiru waan hedduu waliin jechaa turan mana kiyya keessatti. Uummanni wal fixuudhaaf biyya keessatti deemaa jiru. Sin wal asii qarshiin daaniin yoo barbaade maatii gargaaramuu ta'e miiliyoonoo miti sanaa olitti deemuu danda'a mucayyoo kanaaf. Kana haqa qabaatus. Kana keessaa baanee waa'ee mucayyoo kanaa irratti amma maaliif uummata qabna amma uummanni baay'ee jira nu jalatti. Feemasiin hedduun haqa ishee balleessuudhaaf haqa ishee as baasuudhaaf maaltu jira? Maaltu taateen suni maalinna jedhee asirraa odeeffannoo fudhatee mana isaa banee nu gargaaruudhaaf namni barbaadu as jala jiraachuu danda'a. Haqa mucayyoo kana irratti otoo dubbanne maal qaba? Lakkoofsa kan kee ka duraa sana jalaa badeera bu'i bayi. Kottu naa bilbil. Abdii waan jiruu fi amma abdiin harka cirutti abdiin maal deeme? Dhaggeeffadha argitanii haqa irratti hin badu ijoollee lamaan kun. Argitanii? Dhaggeeffadhu Joon. Joon amma hakeetu ati badii qabda. No haqqi hin jiru. Joon amma na taasaa jirtu. Maallaqa gargaarsa wayi dammoo akkaataa mucayyoon kun itti deemamaa jirtu reeffa ishiidhaan jechaa jirtu. Nuyi daanii kan gaafachaa turre durumallee seenanis jirti kinoo ka seenaa guyyaa wajjin haasofne miti aniifatti seena. Kan nuti haasofne daanii dhimma kana keessa kan qabu kan daanii namatti waamamaa jiru birriidha fi birrii isaati. Birrii ishiiti. Jennee dhufne malee waan biraa miti. Manni akka ishii nyaata fide warra jechaa jirudha malee daaniin harka keessaa qaba yookaan daaniin ajjeesati miti namni jechaa jiru. Yaa nullee isaan ati dammoo gara biraa gaafannaan irratti joo dhaggeeffadhu gaafii gaafatteef deebisa. Egaa har'a gama miidiyaa fiddanii hin dubbanna garuu jalqaba irratti isinitti hime barra. Wasiilli ishii Duubaay jira qaaman dhufee argamee jira. Marmaraa reeffaa marsaa lammaffaa gaafateera isiniin jechaa jira.
seerri qabatee jira. Namoonni bilbilanii ishii waaman hundi ganaa qoratamuuf taa'u. Eega mucaan kuni dhimma ishee keessaa dhimma lubbuu ishii darbu keessaa harka qabaa miti hin qabu hin jiru. Kana gaafatamaa hin jiru Yoonas jechuudha dhageessee jiru. Naagaleera amma baay'ee ani isaan jechaa jiru nama 8,000 yoo qabaanne namoota kanarratti dhugaashii maalirra akka jirru asumaan haa ibsannu. Nama feemasii an barbaannuuf namni akka wal qabamuuf miti. Haqashii maal takka taate eenyu akka duute namni kan hin beekne as jala guute baran taa'e. Imbaasiiwwan jiraachuu danda'a. Namootni seera keessa jiraachuu danda'a. Isaaniif fayyadu. Mucayyoon duute maqaan ishii kana jedhama. Haala kaniin akkas duuteerti. Bakka kanatti duuteerti. Haqashii nu barbaada jennee haa gaafannu. Nu biraa dhaabbatan. Dhimmi ishii qabamee jira maal taate paaspoortiin ishii hundi argamee uummanni nuuf haa dhaga'u. Uummanni keessattuu okay go ahead Mary Anne. Joo dhimmi ishii wasiilli ishii argamee siin jedha bara. Imbaasitti qaamaan argamee paaspoortiin micayyoo argamee reeffi akka hin galle gaafatee siin jedha bara maal qabu akka kiyya kana bilbila keessa teessee achitti dhaggeeffate gaafii inni gaafate gaafsan. Ani hanga reeffi ishii galee maatiin ishii awwaallatutti callisee eegaa har'a jalqabdanii immoo hinaasofnaan jechaa jira. Bakka reeffi ishii taa'ee jirutti hinaasofnu viidiyoo waraaban jiru keessaa dhiiseen taa'ee jira. Hanga reeffi ishii galutti. Wasiilli ishee achi jiru qaamaan argamee marmara gaafateera. Marmararra jira. Namni bilbilaan mana ishee waamee dhaqxee hundi ganaa tarraadhaan gaafatama. Si galee miti. Kanaaf dhimmi ishee seerri qabatee jira. Nama foon ishee ta'etu achi jira. Itti gaafatamummaa farramanii fudhatanii hordofaa jiru dhimmicha. Tokko kana lammaffaa irratti namoonni alaalaa wanti beekan jiru hundi hin dubbatani. Si galee dhimmi ishee sirriitti hordofamaa jira. Sirriitti siin jedha bara. Ijoolleen gadi baanii asirratti hin dubbanne beeru achitti Dubaay keessatti ijaarree kan deemanii sagalee isaanii dhageessisan kan ishee dharragaa ba'an eenyu biraa baatee mana eenyu akka dhaqxe eenyu akka waame kun hundi hin jira seerri qabatee jira siin jechaa jira bara asirratti gadi baasne kan hin dubbanne hanga reeffi ishee maatii bira ga'u maatiin ishee hanga awwaallatutti dhimma ishee hordofaa hin jirru quban qabnu jechuu miti sirriitti hordofaa jirra sirriitti. Si galee dhimma ishee seera eenyutu qabatee jira. Imbaasii keessa eenyu osoo jette gadi baasee sitti himuu danda'a garuu hin barbaachisu. Sirriitti hordofaa jiru dhimma ishee. Kanaaf dhimma maallaqaa jettanii mucaa kana eega fiddanii immoo akka maallaqa irraa qabdu ana faana haasoftee siin jedhaa jira. Mucaa kana kan fide ishiidha. Amma ishiin ol jettee hin dubbattu sagaleen ishiin dhagaamu dumbulloota kanarraa hin qabdu ragaa namaan fidadha dallaalaa jechaa jira. Si galee ana miti hiriyoonni ishee achi jiran dubbachuu danda'an mucaa kana akka isheen fidde. Sirriitti beekaa. Waa'ee maallaqa kanaa abdiinuu sirriitti beekaa. Amansiisuudhaaf baay'ee yaalee amanuufii dide. Amma keessaan amansiisuudhaaf deeme kun ifadha. Dhaggeeffadhu sittan hima. Kanaaf immoo dhimma ishii dhimma dhiiga ishii dhimma dhugaa ishii qoratamee xumuramee Duubaay keessatti xabaqaan dhaabbachuuf deema. Maallaqa ishii nama irraa qabdu hundarraa akka fuudhamuuf xabaqaan dhaabbachuuf deemaa jira. Kanaaf eegamoo isin gadi fiddanii gama uummataan furraa uummata irratti rakkoon keenya dhumataa yoo jettan dhugaan galtee abbaan maallaqni irra jiru humna qabaatu kaffalee dadhabu yaa uummata kiyya humnan dhabeen na gargaara jedhee Oromootti harka kennataa jechuudha. Garuu sun hin ta'u taanaan gama seeratiin xabaqaa dhaabnee animaa kaleetti jan gurgurriin xabaqaadhaan maallaqa kaffalee dhaabudha. Kana akkasirratti dabareedha wacamu kanaa miti dubbiin akka keessa waliin haasa'amee abukaatoo walii dhaabatu kanaa miti maa obboleessa kiyyan ta'in isa daboo walii baatan kana dhiisaa asirratti isa daboo walii baatan walii mormitan kana dhiisaa bakka raftanitti nama haftanitu jira boru dhugaa keessaniif nama sinii dhaabbatu dhabdan hundi keessanuu abukaatoo waliin ta'ina abbaa fe'aa ta'u hojiin isaa haa baasu dhugaan isaa haa baasu kanaaf intalli kun akkuma keessan nama dhama'aa tureedha. Waa baay'een irratti godhamee jira. Har'a daaniin ji'a 8 ishii beeka jedhu kun rabbi kaballaadhaan adda ishii keessa rukutee waa'ee siyoosii osoo natti agarsiistu viidiyoodhaan ishee arge. Wuyi maal taate obsee koon kufteen jedheen boossee natti himte dhugaa rabbi akkatti inni ishii rukute jechuudha. Har'a akka nama ishiin beekne akka nama qulqulluu tokko ta'a. Tola didduun humnan diddu. Innis biyya isaanitti nafu anis asitti nafu. Guys, bifto ጊዜ abdiin keessanaa tufsiisuu dhaqee eenyu Daanii.
Kanaaf mucaan gizee dhufene. Akkasii mammaaf seenii yaammeen dhufaaf namni waa'ee daaniiti mucayyoo tanaa dallaala sana caalaa beeku jira. Sigalee inni illee beeka namni sun eenyu akka ta'e beeka daaniin illee. So namni sun dhufee waan baay'ee jira amma dura agarte seenaan waan an gaafachaa ture akkana daanii koo akkana jennaan noo akkasii miti amma immoo gaafa naa sababbiin ishii uf darbiteef illee dhimmuma keessanii tokkoffaan maalidha? Siin hin milkoomne mucayyoon tun ufii balleessitee siin adda haa baatu. Sigalee mucaa kana taatee akka garaa ishiitti taatee fi hin milkoomnee fi osoo ishiin uf balleessitee illee waan baay'ee namatti dhagahamu kun sigalee jireenyi lama gaafa namaan taane namatti hadhaa'u. Siin osoo milkoofte okay. Siin hin milkoomne mucaanis hin milkoomne. Innis abbaa barbaadde hojii isaa suuraa kaa'aa itti erga. Kun dammoo seeraa miti. Asiin dammoo kun birrii ID nyaatee sammuu dhiphisaa baay'ee rakkoodha. Dhugaa rabbiin. Abdii asirratti jechuudhaani ifa mana godhi. Hadni ishii jechuudha. Hadni ishii waan nama jiran jiru amma sana aras ta'e boorus ta'e jechuudha. Hadni mucayyoo kana waan tokkichi waan nama jiran jiru. Birriin immoo ragaan si biratti ragaa hunaa fi rakkoon qabu. Gedheenan kaffalaa fi ragaa qabaachuu ishii birrii ragaa hunaa qabaattee haa filattu ragaa. Ani jesa dete nafitachiis ragaa nama ishiin bakka dhugaa jirti xiqqoo nafitachiis ishiin bakka dhugaa jirti birriin hin qabaate haa fidu ragi miti meeriitu kana maadhiis wal dhageenya. No maallaqni mucayyoo sirra jira amma ishiin hin jirtuuf ija keessoo giddaan dhiqattee ragicha naaf di bakka ragicha naaf rakkoon qabu ragicha naaf namra jiraachuu isaa naaf di ragaa biree ragaan qabattee ragaa fidatu ko sabarame akka ijoolleen ta'ina nuti nama gurguddaadha. Duubaay gaafa dhuftu piroosasii ishiitiin dhufteessaniin alallee maallaqni ishii sirra jira jechaa jira. Dhaggeeffadhu dhimmicha itti gaafatamummaa fudhatee isa hordofaa jira. Qaama seeraa faana jechuudha. Reeffi ishee akka hin galle marmaraan akka godhamuuf duubatti deemee rukuttaa harkaatu jira. Namni darbee ofii kuftee isa jedhuuf yeroo lammaffaa qorannaan reeffaa akka taasifamuuf wasiilli ishii gaafateera. Wasiilli ishii gaafateera. So dhimma ishii nama hordofu nama foon ishii ta'etu Duubaay keessa jira. Intalli kun reeffi ishii biyya galee maatiin ishee awwaallatu. San booda waan jiru itti deemna jedhee tan callise malee miidiyaa irra gadi buunan dhimma ishii dhiisee quban qabu jechuu miti. Akkatti fudhadhu.